Angu yarra saati amma kaasee Kristaan duuka buutu Yesuus Kiristoos. Yaa buleessa koo jiraachisuuf dura ofii jiraatu qabda bar. Dhuga. Haadhatti gargaaruuf dura haadhatee gargaarachuu. Saati barbaada. Ani garuu jiraachuun barbaada wanta ta'eef jireenya filadheera. Abdii ragaa isaatti dhiifama gaafatamu kan dhugaa qabu. Kabadii qabu gaafata. Kabadii qabu. Hagana namni kennan fagoo jira. Angu yarra saati amma kaasee Kristaan duuka buutu Yesuus Kiristoos ta'eera. Yaa buleessa koo abdii. Har'a kaasee nagaa siidhaameera. Nagaatti. Nagaa fi araarri Waaqayyoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Islaamummaan naga'eera. Amma beekamu obboleessa kiyyaa Abdii Raggaasaa duukaa uummanni Islaamaa alaaf keessa jiru itti dadhabdanii gatii guddaa kanfaltanii hanga guyyaa har'aatti aarsaa isinirraa barbaachisu kanfaltanii akka inni yaalamee lubbuudhaan jiraachuu danda'u carraa laattaniitu. Gamanumaan hawaasni Musliimaa bal'aan bakka jirtanitti galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu immoo duulaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irratti geggeeffamaa jiru utuu inni madaasaa qullaasaa haadha isaatti argisiisuu kan hin dandeenye baasee uummata duratti kumaan kan lakkaaman duratti kunoona dhukkubaa jira jedhee utuu argisiisuu madaasaa dhukkubbiisaa miidhamasaa namni hubachuu fi dadhabuudhaan qooda madaa mucaa kanaa qooda saayikoo mucaa kanaa eeguu irratti duuluudhaan irra darbame immoo nu fayyadamu jechuudhaan duulli godhamaa jiru waan qalbii nama cabsuuf nama qaaneffachiisudha. Gatiin Abdii Raggaasaa miliyoona 16 qofaadha. Akkaataa hojii isaatti miliyoona 16 miti biliyoonni 16 itti xiqqaata. Masjida ijaaruu, amantii kana beeksisuu, garee shaadaa jabeessuuf ijaaruu keessatti namoota rakkatan gargaaruu fi namoota immoo gara Islaamummaatti waamuutti kanaan dura kan turan caalaa jabaatee lubbuusaa aarsaa godhee hojjetee ari'atamaa, jibbamaa, hidhamuudhaaf barbaadamaa baqataa ta'ee biyya itti dhalate keessatti sababii amantii kanaa akka inni jiraataa ture namni quba hin qabne hin jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kanatti garuu qoodi abdiif galatni abdii maal ta'ee jira? Duula irratti banuu ta'ee jira. Egaa anis gara obboleessa koo abdiitti dabalamee erga dhufee qoodi abdii irra ga'ee anallee qaqqabaa akka jiru namooti hedduun quba qabdu. Jaalalliif kabajni isin biraa qabnu kanaan ergi hin deebiti taate hanga guyyaa har'aatti wanti nu wal biraa qabnu yoo jiraate obbolummaa Islaamummaati. Islaamummaa keessatti illee ergi wal irratti duuluun anarrattis obboleessa koo irratti duuluun hanga kana jabaatee itti fufa ta'e otoo gondaan hin dhufiin daaraa sararatu akkuma Oromoon jedhu otoo kan kana caaluu hin dhufiin malachuun immoo dirqama kooti. Kanaaf waa walitti qabnu immoo Islaamummaa waa wal harkaa qabnus Islaamummaa kunoo Islaamummaa keessan isiniif deebiseen jira. An guyyaa har'aa sa'aatii ammaa kaasee Kristaan duuka buutu Yesuus Kiristoos ta'eera. Keessattuu immoo wanti nama gubuuf wanti nama bobeessu yoo jiraate mucaa du'aaf jireenya gidduu jiru kunoo jedhee dhukkubbii isaa miidiyaa guddaatti utuu baasee argisiisaa jiru xinnaa guddaan utuu miidhama isaa ilaalaa jiru lubbuu isaa mootuu dhufne keessatti eegaa jirru intala kaleessa lafa inni ciisaa jirutti wajjin nyaataa wajjin dhugaa oolanii galgala galanii utuu nagaa wajjin ciisaa jiranii biraa kaatee zayitii itti naqxee lubbuu mucaa kanaa balleessuudhaaf immoo billaa qabattee irra dhaabbattee ol deebitee daa'ima isaa ajjeesuudhaaf jennaan warri ollaa jiran dhufanii irraa baasanii meeshaa sagalee qabu yookaan shugguxiidhaanii dubartii daa'ima isaa ajjeesuudhaaf duukaa fiigaa turte kana dhugaa ishee barbaanna jettanii namoonni sagalee ta'aafii jirtanii isin hundi keessan anaaf nafsi gadaa'ii. Nafsi gadaa'ii duukaa garuu taa'ee waaqa waaqeffadhu tokko iyyuu hin qabu. Amantii walitti qabnus illee tokko hin jiru. Sababiin isaa obboleessa keenya miidhame kana qooda wal'aannachuu ishee obboleessa keenya ajjeesuudhaaf turte yaalii ajjeessaa geggeessite habaatu jechuun qaaniif salphina guddaadha. Obboleessa koos immoo irra deebi'anii ajjeesuudha. Qoodi obboleessa kootti dhufe anaan immoo akkanatti deemaa jiru waan naa galeef otoo aduun hin dafee gaaddisan beekutti baqachuun dirqama kooti. Egaa kanaaf iyyuu lama taanee lubbuu keenya dhabuur mucaan abdiis immoo bakkeetti abbaa malee guddachuur maatiin keenyas immoo nu lamaan qaban dhabanii tokkitti lamaan keenya dhabuurra tokkoon keenya hafnee daa'ima abdiifis maatii keenyaafis jiraachuun dirqama ta'a. Inni yoo barbaade har'a sadu borii sadu sa'aatii barbaade yaadu. Ani garuu jiraachuun barbaada wanta ta'eef jireenya filadheera. Abdii Raggaasaatiif wanta naamu yoo jiraate yeroo barbaadde du'uun mirga keeti. Akka barbaaddeettis du'uun mirga keeti. Waa lama bichaan sii dhaamuu barbaada. Tokkoffaa wanti sirratti duulamaa jiru gandummaa akka inni ta'e bareechi beeki. Dirqama
si birmachuudhaaf si dhaabbachuudhaaf Adaamaa ta'uu hin qabdu, Arsii ta'uu hin qabdu, Baalee ta'uu hin qabdu, bakka biraa ta'uu hin qabdu. Duulli sirratti banamte kun duulichi duula gandummaati malee duula biraa akka isheen hin taane akkam beekutti akka naa galetti kanan si dhaabu barbaada. Inni lammaffaaf inni dhumaa boor rakkoo yoo sirra ga'e waan ani irra deddeebi'e yeroo hundumaa sitti himaa ture. Itti gaafatamaa wabii lubbuu keetiitii yeroo hundumaa namni si sodaatu borillee lubbuu kee namni balleessu. Haayider Abdii Bilisummaa fi maqaa garee shaadaatiin biyya keessa kan socho'aa jiran gaaddidduu garee shaadaa jala dhokatanii maqaa garee shaadaa jala dhokatanii namoonni socho'aa jiran siifis maatii keefis lubbuu keefis baay'ee namoota sodaachisoo akka isaan ta'anan bareechee sitti nu barbaada. Lafa deemtutti of eeggannoo jabeessi. Dhugaa jirtu miidiyaadhaaf ragaadhaan walitti deebina. Nagaan turaa nageenyi rabbi isinirraa jiraatu uummata koo uummata islaamaa macha hundumaa hunda keessan jaalala guddaa kabaja guddaan isinii qabaa isiniin jaalladhaa. I love you. Kiristaanonni kan kaleessa wajjiniin waaqayyo waaqeffataa turre wajjin tajaajilaa turre maxxansa garaagaraa maxxansuu viidiyoo garaagaraa waraabuun miira keessa galuudhaan wallaalummaa kiyyaan yookaan miira kiyyaan waan an balleesseef isin mufachiisu yoo jiraate bakka jirtanitti alaaf keessaa kiristaanonni hundumtuu dhiifama akkanaaf gootan maqaa waaqayyoo isiniin kadhadha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun hin jiraaba. Injale garuu raacheen nuyi wajjin kabaja la ilaha illallah Allahu kiristaana inni anillee bas maam jira innillee inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jira gidee wal mo'an daadin maaras maaltu jira beeytaa murti guuto meen haye haye ijoolleen keenya kun jechuun keessattuu shamarran Harargee hayyee tabiyya arabaa jirtu dhugaan dhaggeeffadha asirratti sagalee kana ol kaadhalle shamarran Harargee shamarran Arsii tidha wala irra deebi okkota ifama irra deebi shamarran Harargee shamarran Arsii tajimma hayyee kutaan kun sadiin iluun dabalatee hayyee sammuun jaraa qollofamaadha. Maaliif? I don't know. Amantiin Islaamaa maal jetti beektaa waan tokko dubbachuun dura fatabayyanuu jedhan. Jarri kun osoo waa takka addaan baafannee yoo fedhan sitti duulan yoo fedhan si faarsan what is going on jedhanii addaan baafatan. Wallahi warrina duule hutumaati amma maqaa yaa Sigalami dhugaadha amma jechuun kama dhugaati amma mee ta'ulla gaatana laale daabboo ofii sii kennuuf hagam akka ati onnee qabdu silaaltu malee sitti hin kennitu dhuga dhibiin bar zabana kana keessa wanni akka daabboo rarraakasaan jiru tashawaa tana laale tashawaa tun yoo xiqqaate waan biraatimi daabboma ufiituu sii kennuuf biyaas yoo waan biraa dhabde chestii kana qabaachuu qabda gidee ragaddu ayyaana akka wannoo kana gidee masqalaa kana akka chestiin kee kun rephisu argitee suuraan bareedaa wayii sii bahuu qaba. Irriba kaatee fuula cimaa yoo viidiyoo itti bilbilte sirraa kaaftee amma takkutaa sadiini. Harargeen Arsiin Jimma. Maal siin jechuu barbaadeeti gaarummaa keessa taranii maalummaa kee osoo addaan hin baafanne birriin kalee baasanii si kennan viidiyoo tokko arge Sumaalee kana jirti mucoo Harargeedha. Kalee kiyya baatee gannaa fi an Sumaalee jira jettee taphontu. Karaatish balaay nifaas noo jedha Amaarri. Nama ufii ta'etuyyuu ormaatayaa waan jedhu jira mallee. Habibi ati na jiraachisuuf dura ufii jiraatuu qabda bar. Haadha tiyya gargaaruuf dura haadhatee gargaarachuu qabdaati. Yunaa waan ansi jechuu dudu. Goonarmiin dubbii kiyyaa kana. Na'am wallahi billahi. Amantii Islaamati irratti ati na jabeessuuf anaa dhufe simachuuf dura rabbitti amanuu qabda. Yunaa waan ansi jechuu jiru. Faateen teenna ta'ufiitii iiboo keessaa of goroggoraa
amantii biraati irraa gara kenna dhufe jiraatiniin waan qabdu baafteetiniin durriyyee nyaachifti. Durriyyeen birrii guurattee biraa deemti. Amma si galee taargeetu eeno wannan si jechuu barbaade. Ummanni kun gabrummaa hamaa keessa jira bilisoomsuu barbaachisa waliigala ummanni akka sabaatitti. Nu qofa miti jarruyyuu ijoolleen yesuusuu rakkoo qaban. Rakkoo qabdi bar jarillee rakkoo qabdi bar amma ijoolleen maan ta'e ta kiristaanallee. Ayyee. Maqaa namaa meeshiin gochuun barbaadu yoo namni asii amantii biraa itti dhaqu jarillee akkuma nama Roonaaldoo biteetitti waan qaban itti gannaqan. Amantii kilaba kubbaa miilaa godhan Oromoon. Amma addisuun kami? Addisuun waan ijoolleen raggaasaa Roonaaldoo meesii taate Islaama biratti awwalee musammaan mootu achitti meesidha. Achitti meesidha. Waan ijoolleen tun Oromoo goote wallaahi ati garuu waan tokkoon siidaa dhaggeeffadhu nabila nama kuma sadii jira namoota si bira jiru wajji akkana dhaggeeffatani ani maataba doktorummaa kee ittiin siidhee taraa tana akkamittiin itti siidhee beekta kanuma dhugaa sanii itti siidhee waan dira takka Oromoo irraa dhaabde karaa fagoo deemu kaane nurraa gabaabsite eega turree waan kana dhageenyee booda nu dhagaamanii beektaa silaa. Miliyoonni 16 xiqqaadhaa jiru obboleessa kiyyaatti akkamitti miliyoona 16 jetanii promote godhee amantii muslimaa you see amantii muslimaa abdiitu promote godhee amma maaltu jira akka dhugaa yoo dubbanne namni abbaan fedhe islaama ta'uu garuu nama amantii biraa irraatitti dhufe islaamni mallaqaan bituun qabu. Qarshii takka amantii muslimaa yoo nama asii amantii kana nan awwaa ta'u jedhee achi dhaqe kiristaanni mallaqaan na bituun qabu. Natti fakkaatee itti amanee dhaqee jechaa jirru uummata keenya kanan. Ka jechaa jirru nan awwaa ta'uu jedhee dhaqeemi. Bakka cherchi magilee wajji deemnu mazmurii gilee dhaggeeffannu wajji mararka dha'u malee birrii naa kennu kiristaanni maaliif barbaachisa? Thank you so much. Thank you so much. Kan amma murtigoota doktorummaa wanniidhaa maaliif doktora kan nuuf hidhan kaasinidha. Karaa amantii tanatu amantii dhugaatii jedhee dhufeemi maaliif isa gabbara dalagateetti naa jiraatu maal wanni an birrii qabu. Gizee amantii san keessa ture kabaraa fi turte amantiin sun. Maaltu si gahee homuun an kenne kun okkasanii hudduu fi lubbuu kennaa fi turtantu deemee si gorsaa jira jazbitti. Jazbitti hudduu ajaa maal si gahee takka jalaa xeerii. Doktor salaamu alaikum doktor. Alaikum salaam. An kanin jo Oromoon tun gartee si kudditee maaliif ati akkanatti wanni sartifikeeta guutuu maaliif siin kanine gariin nama. Amma dubbi magalee tana laal. Soba jedhee waliin irra duulaa ture baru ijoollee kenna. Wallahi sirraddu anillee barna duulame soba ijoollee tana. Arrabsame. Ijoollee islaamati dhageeffadhu. Ina suusaa ta'u. Warri natti duulaa ture ijoollee kenna ijoollee islaamati. Kai dhiifama gaafate eenyuun ana moo'isa. Si. Akka seeratitti kabadii qabu dhiifama gaafatamoo ka dhugaa qabu. Kabadii qabu gaafata. Kabadii qabu. Ka hagana namni kennan fagoo jira beekta. Ayyee. Yaa homaa gochuun hin danda'amu wallaahi rabbi irriba haa kaasu jenneetu nuti. Doktor kaleessa gaafiin sii qaba ture si bira seenuu hin dandeenye. Kaleessa gaafiin ummanni bakka hedduurraa manni banamee waa'ee kan kee haasa'amaa ture ummata sibira kun kudhawee haasa'aa ture malee jechuudha. Wanni isaan himan warra fayyaa qabuufillee guutuu gartee hunoo dhaabbataa gartee ilaa zalaalamii Oromoon gargaaraa jira ka dhukkube kana miliyoona 100 yoo gargaarammaan rakkoo qabaa jaan gartee gargaaruma jirra kaanuyi. Maalifi Dr. Asliin itti hinaafee mucaanni dhukkubaa gargaaru jirraa jaan. Mee gaafii tan akkamitti deebista? Yaa boo ani fayyaa qaba maali naafa ani koo ani Oromoo qaba Rabbi qaba maali naafa si jambar ani koo ani jechuun nama sa'aatii barbaadetti waan barbaade godhuu danda'u maali naafa takka lammata. Wanti an jedhe amma namni tokko yoo bishaan haayilaandii tana naa kenne bar galatoomii jira. Of course. Thank you so much. Nuti hawaasni ummata mucaa kana gargaaraa jiru kuni
maaliif galata dhabee akka waan nama birriin takkan galiniititti waakkatamee malee ka jenne akkasuma birriin kun akkami baatii 4 guutu miliyoona 4 ol taruu didee tareeraa jenne tarree jedhan baafnee itti finne baasanii dhufanii walqixa ta'e okay eega walqixa ta'e ummata galateeffadhu jenneen dhiifama nu gaafadhu jenneen dhiifama ummata keenya gaafachiifne ummata galateeffachiifne zaaset targeetichi kana namni naman galateeffanne rabbiin hin galateeffatu kanuma jechuun turellee ogaa gartee viidiyoo sawwaraa ummatuma kana bar ummatuma najibbu kana na arrabsu gowwaana jedhu kana qabsaa'ee dhugaa isaanii baasuudha kaayyoon kiyya malee ana obboleessu maal dhabnaan ani hirmaattee jirta gargaarsa isarratti haatiin dhimma mataa keetiin doktor akka inni gargaaramu akka abdiin gargaaramu hirmaattee jirta irratti akka namni gargaaru gootee jirta jechuu fedheeti gargaaraa jettee yookiin akkaawuntii isaa maxxansitee jirta waa gootee ture maal rakkataan meeqa osoo jiru haftaan irratti hirmaadha namni leena gurgurtaa qabu gargaaru yemmaa yaalfillat daa haftaan igaabbisaa jira amma no gaafuma duraa sanuun baana gaafuma jalqaba inni gartee waan kana seene gaafuma jalqaba gartee miliyoon irratti dubbii araaraan xumurree maaliif balaa biraatti na deebisuuf nama qoqqottaate no sin qoqqonnu akkana goona addisuurraa dubbanna abdii miti amma ndage hin beeku yubaran kan addisuudha jaama maqaan isaa akkiji afaan isarraa si dhageessume akka waan nama amantii muslimaa keessa turetti dubbate inni keessan turre ni beeyna nuti yaa boo dhiisi ijoollee ta'e nafaaxee binti islaam garaa hin danda'u dhiisi yaa boo ustaaza faaxee binti islaam dhiisi yaa boo jalaan tuqinii ulamaa guddaa faaxee binti islaam hin tuqinii yaa boo garuu ulamaan faaxee teenyaa tuqamuun sirrii tuqin dhugaadha garuu ani wanni kakadhee si himu kakadhee wanni si himu ammallee wanni ragaa qabu yoo baasinaan jedhan kabaasuu danda'u jechuudha. Kaleessa addisuun islaamaa miti charchii oolaa ana sababa ta'e deememi kun illee xiqqoo yoo gugguurate hin deemu. Abdiilleen yoo xiqqinaan qabee taa'e Allahu alami hin deema because abdii yeroo suuraa ka'uu fi gizee sheekota argu malee manatti takka erga islaama ta'e salaateen beeku halkan mana caffaraa bulan lamaanu. Ani bakka angowummaa gowwaa haa ta'u angowwaadha qabadha qalamaan qabi angowwaadha isin qabadha kan feetu itti hinaafte jedhi feetu waan feete jedhi feetu tokkocha qabdu gurgurii kenniif yefan lakkoo na garbar ይሄዳሉ እንዴማን kaleessumaa himnee bariif dura nuti እንዴማን ani yoo wallollee sodaadhu lamaan jiraatu abbaa fedhe yoo wallollee ani sodaadhu no problem because jibba dhuunfaa irraan qabu wanni walloluun hin jiru warri isinii guguddaa daa'iman kanin illee ani de wajjin atakaaroo seenuun barbaadu si galee ani atakaaroo seenuun barbaadu because obboleeyyan kiyya muslimaan natti aaraa ittee laala jarrumaan sunuu namma daalan leebili kiyyaa miti atakaaroo daa'iman wajjin qabuun barbaadu nama zinaa osoo dalagu ibidda danfaa jaartii irratti nayixee fuula luqqiftee hojii atakaaroo qabuun barbaadu gabaabumatti warri isa jaalatullee dhadhaan isi ilaa dhageeffadhaaf ijoolleen keenya an nama osoo zinaa dalagu jaartiin zayitii danfiftee irratti nayixee malaaxisee hojiin atakaaroo qabuun barbaadu minima attamatu abbaan feete na jaaladhu abbaan feete na jibbi hin deema inni illee hin deema anaa isinitti hafa minima attamatu kun obboleessi deeme jazbaa waan lafa jiru kun shur wata akka wanni isin fiddan takkan jiru hay islaamummaan akkamiin maallaqaa nama bitti boqorshi miliyoona 16 nuti illee kan itti islaama uumama warraa ta'an isanillee bakka namuun ta'a qaban yaa boo dhiisi naa ta'ini bakka hin hinaaftan jira dhiisi inaafta qajeessan naagas deebisi jeen warra humaa hin beekne boo maallaqaa jecha meeqaatamtu islaamee gaafa sahabaatu warra rasuula argee
Ubar sallallahu alaihi wasallam waa kannan jecha dhaga'ee islaamanii meeqaatamtu kafare. Addis አይደለም ለኛ አዎ ጋሩ ገፉምቲ እኒ ኢልማ ነመረት ላል ማለቃ ሚቲ እስላማ እትዱፌ ሚቲ እስላማ ፊ ክርስቲያና ኦበለየን ኦሮሞ እኒ ዲነ ጋራ ዱዳፍ ጋራ ወሊ ጎዴ ኢሳን ጋራ ቢዱዳ ወሊ ጎደን ሰምቢራ ዱፈኔ ከና አረብሰን والله امنتي مسلمه كسو نكسينا يوم هين دغيني هنجرول امنتي مسلمه امنتي بيرانا عرب سيتنا وبافتو مالغام بيتي تكانا غير برخنا مالي سيغلي دكتوروني انت نجي مچانا خليس من عسيتي وري غربي من ما تو يرا بيتا ايه نمني كينا سورة لايك غرو جلا في غو شر يچو مالي غرو مالي باري فما دبسو اما خليس كوتو امتا كنا ديفا ما غافدو birrillee qargatte galateeffadhu jedheen mi viidiyoo na birallee dhufee dhiifama gaafatee viidiyoo illee hojjetee ummata oromooti illee hundaa dhiifama gaafatee barreeffamaan islaama arrabse kaleessuma kana dhaqii dubbisi hin jira suuraa isaa dubbisee jira baran dubbisee jira si galeemi namni kenna qalbii waan dubbisu barreeffama متمدوري على بر جي بوي شبر خايف يوفر كريستيان عربسا يوفر اسلام عربسا غاري متي بير ريسبكت نما غوچو كمبر خاي اجرو سي غلامي سو اني ومتكر كون قبو وري الجلا يا تن لي ركون قبو يوفيتن ربي متي يولي رغاتت امانو دندت انا اكدون فاغيات انا كدروم الوداچوم አሁንም አልወዳችሁም ለወደፊትም አልወዳችሁም ኦቦሌዋን ከየለም ይተያር ቋሚ ጥላት ናቸው አናፉ ጆለ ረጋሳ ደገርቶን ጆለ ረጋሳ ጥላት አባታ ተው በርባድ ዮ በርባድ አና ወጅ ለያከሱማ ባይደው ያስማን ይተው በርባድ አናማ ኡፍደንደ ነማ ደገራ ማታክ ያቀቡ እስላም አብ ክርስቲያን ራ ኩታ ሁንደራ ጆለ ረጋሳ አናፍ ኦቦሌዋን ከያምቲ ኦቦሉማ ጀራ ወጅኔ ቀቡ አናማ ነማ ሸወዱ nama amantii yalatti dawoo godhateetini waasaam waa butu nama xiqqeessu saba xiqqeessu amantii xiqqeessu wajji firooma qabu kan eegaa dabar bittonu amantiin kee ka dhuunfaa keetitti bi respect yoo qabaatte qofa kanuma carishaallu buduu haasa'uun barbaadu nagaat wallahi billahi dem rahatee godhe akkasi yaari وانا يولي رجعتها كلا ديسا بليس السجارة اللي موت تجري ونمتي إذا أبو فرق ديسا على رمني أفوينا لله وفين تربيتي أفوينا لله هيدر مالتي هيدر مال هيدر إنو دي هي كاكا هيدر كان فايوبر كاكيدي نمني قرر أفجلا فقدتني غافا كاني هولوتا كين سرت ياسه نم شقلسيس ورك هيدر كان دبنم ورك هيدر كان في شي كوتا لفاروتو ديماني نم فولوري تكو ويا كو باريالي اولي نش شقلته مسكين اسلاما كان ستي كاسه دين سيغوري او بوليتي تفيالتي وان بين ستي كاسه كوتا غاف كان استغفر الله يا ربي أمة أوروبا خلق أيجاتي والله قبل أن ندت ربي كيا يا ربي أيجاتي ربي إجا إيمانا إذني هاكن والله هندو كيسانو أوروبا وانت إسلامس كريستانس إجا ما أنا إذني هاكن إجا كيسا تا كيسا تنامي بر قلبي إجا قلبي توي توا أجر تفقط نو إنجي أنا أبان فري وان فري تيو أمانة إنجي بانكو jibbaan qabu immoo anu ijoollee raggaasatirra kiristaanummaa ofiitiin boonutu anaan saahiba oromummallee warra walitti qabnu warra akkasiiti kiyyanaa kabajanii ka isaanii kabajee fi warra wajjin jiraadhu isini galee warra akkasiitti anu hiriyyoonni ko ilmaan biyya ko minaamin yoo rakkoo itti himadhu warra akka raachee kana fargite warra karaachee kanaba warra of saabdiisa kanaba isin galami warra bakka maalummaa ofiitiin boonu kasintuu waan akkasi malee
እኔ ከአዲስ ገቢዎቹ ጋር እኛ እንትን ንክክ የለንም ፍሮ መብት